Ashama akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya akkasumas hordoftoota keenya biyya keessaaf biyya alaatti argamtan maraaf akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootisiin jecha maarree gaarras viidiyoo biraadhaan isiniif deebi'ee jira. Egaa viidiyoo keenya irraa akka irraa barattan akka waan guddaa irraa barattan abdii guddaa isinirraa qaba. Kanaafiyyuu namoonni jaallattan viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii akkasumallee yuutuubii kana immoo sabskiraaybii gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru. Video keenya irraa gaan namoota lama interview ni godha. Namoonni kunis faarfataa Naatinaayil fi faarfataa Biqilaadha. Egaa waan hundumaa achi keessatti ilaalla. Ammallee YouTube kan subscribe godhan yoo ta'e subscribe godha. Godhaa ka? Hin gootu hin? Illee subscribe duwwaatu. Like galatuma. Faarfataa Biqilaa Yesuus mee tiksee akkamiiti? Tiksee gaarii hoolotaaf dabarsee lubbuusaa kan kenne tiksee gaariini Kiristoos Yesuus hoolaa Waaqayyooti. Tole Yesuus akka inni nu jaallatu beekna. Garuu mee warra akka Yesuus nu jaallatu warra hin beeknee fi mee ibsiif. Jaalala Yesuus nutti agarsiisa jaalala akkamii akka ta'e ibsiif. Isaaniin dhiisanaan qabaa jedhe tiksee gaarii hojii mul'isee akkuma jedhe tiksee gaarii du'a hoolota isaaf dhufetti adeeme tiksee gaarii cubbuu addunyaa baatee qalmaaf geeffame tiksee gaarii. Eeyya dhugaadha. Garuu gaaffii tokko si gaafachuu barbaada. Nuti amma dandeenyu of tiksina of eegna akkasumallee maatiin keenya nu eeguu ni tiksu. Akkasumallee qaamni biyya kana eegu qaamni mootummaa nu tiksa biyya keenya eega biyya keenya tiksa. Garuu utuu isaan nu eeganii utuu isaan nu tiksanii utuu inni of tiksinu wanti baay'een nu butuu danda'a. Wanti baay'een nu gatuu danda'a. Wanti baay'een dhukkubni nu butuu danda'a. Qoromsi nu butuu danda'a. Garuu tikseennan keenya Yesuus immoo tiksee akkasiiti. Tikseenni kan kwakkas miti harka isaarraa yeeyyiin hin butuu baasee bobbaasee galchuu beeka inni eegaa mirra hunda gatu. Tikseenni kan kwakkas miti harka isaarraa yeeyyiin hin butuu baasee bobbaasee galchuu beeka inni eegaa mirra hunda gatu. Tole mee Yesuus garuu jaalala akkamiin nu jaallate maatii keenya nu jaallatu hiriyoonni keenya nu jaallatu firoonni keenya nu jaallatu garuu Yesuus immoo jaalala akkamiin nu jaallate kan Yesuus immoo hammam caalame. Isa nuuf jaalladhu caalaana jaallatanaafoo abaay'isee waan gaarii fakkaatee lubbuu kootti gamuu anarraa ittisee halaalaatti ilaalee dursee naaf hubatee mileeyyoo naatti dhufee fedha koo sanawwee bira kan hin geenyeef karaa naatti cufee. Hoolota isaa immoo akkamittiin gaggeessaa guyyaas ta'e halkanis? Guyyaa soraa oolaa halkan eegaa bulaa bineensi yoo dhufee ofii darbee lolaa warra dadhaban gateen darbu xixinnayootaaf gara lafa een kunuunfatamu cooliisa jaalalaan guutuudhaan garaansa. Kanaaf Waaqayyo hoolota isaa biyya lafaatti akkasumas namatti nama naare. Eenyutu hin amanuu ofii isaatii eegaa balbalaan ol seenaa maqaa isaanii beekaa. Bineensatti dhiiseen herreedu kwa? Bineensatti dhiiseen herreedu marga lalisaa keessa dheedu burqaa deebuu baasutti geessa kan Yesuus adda hunda keessa. Kanaaf tiksee jechuun isa dhaqa. Tiksee jechuun isaa tiksee uleen dadhabee tiksee jechuun isaa tiksee fannoon dadhabee. Qophii keenyatti akkasuma itti eebbifamaa jirtan akkasuma waa irraa barataa jirtan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa ammallee namoonni sabskiraaybii godhan sabskiraaybii godhaa viidiyoo kana immoo laayikii sheerii koomentii naa godhaa isiniin jedha. Egaa ammallee gara faarfataa Naatinaayilitti dabarraa hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jedha. Tole faarfataa Naati teessoo Yesuus irra taa'ee jiru teessoo akkamiiti? Teessoo ulfinaan faayamee bareedu
isa hunda caalee dhagee mul'atu mooticha jabiddaatu irra taa'ee mo'aa bara sakaamittu wantu isaan dorgomaa. Yesuusitu jira ka hunduma gararraa. Yesuusitu jira hunduma gararraa mootii akka keeti eessumatti agarraa. Yesuusitu jira hunduma gararraa mootii akka keeti eessumatti agarraa. Kanaaf nuti maal jennee maqaa gooftichaa ol kaafna ree. Ati guddaadha, ati guddaadha, mootii guddaa. Ati guddaadha, mootii guddaa. Ati guddaadha, mootii guddaa. Ati guddaadha, mootii guddaa. Garuu nuti kiristaanonni mooticha isa kamiif aarsaa dhiyeessina? Olicha qalamee erga abbaa jiru dhugaadhaaf hafuuraan aarsaa dhiyeessina. Kanaaf maqaa gooftichaa maal jennee dhaadanna ree? Guddaadha jennee yommuu waamnu waaqoliin ormaa irraa faamu isaan waaqolii waa hin baafne ati garuu haqaaf lafa buute obbubaan hunduu si'iif mala Kiristoos si'iif maaltu jaala. Ati guddaadha, ati guddaadha, mootii guddaa. Ati guddaadha, mootii guddaa. Egaa qophiin keenya irraa kana fakkaata ture akkasii waan guddaa irraa barattan abdii guddaa isin irraa qaba. Kanaaf YouTube kana subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa torbeetaan immoo eenyu akka isiniif fide dhufu comment jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa naa jiraadhaa isinin jaalladhaa isin jaalatamtoota.